Okay. Isa asii kanarratti viidiyoodhaan isinii gabaabsa. Viidiyoo kana gabaabsee all natural number or each natural number jenneetinii waamna jechuudha. All natural number certify property of P. Hundi isaatu natural numberii kan ta'e kamiyyuu property P kana nuu dhugoomsaa jennee lafa kenna jecha. So asirraa wanti hubatuu qabnu isa sirraa adeemnu. There is some real number which satisfies the property of Q. All shidiin immoo every real number satisfy property of P. Isa kana as bira naa koottaame iddoo kana bira naa koottaa. Haala salphaadhaan isinii galuu danda'a. S inni jira. Seetii kana ilaallu 2, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 10. P is divisible by 2. Baay'ataan lama yookiin lamaa ka hiramu. As keessa lamaa ka hiramu P jechaan. Amma haa ilaallu kaa. Lamaa ka hiramu inni jira? Hin jira. Kanaafuu there is natural number which satisfies the property of P. It is true. Hin jira mire hundi kuni keessa all natural number satisfy property of P. Which hin jenne satisfy jedhama kun. Hin ta'a hin ta'u. Fakkeenyaaf 5 ni jirti. 5 lamaanii hiramti hin hiramtu waan kana ta'eef kanaafuu inni kun hin ta'u jechuudha. False dha. Does not satisfy property of P. Isa kun isinii gale jedheetiin yaada. Isa kana keessaa tokkoon isaa yoo ka mirkaneessu ta'e essentialidhaaf ni ta'a. Tokkummaan qoftu osoo mirkaneessu ta'e 2 4 kunniin 2 4 2 4 5 6 8 10 keessaa tokkummaan lamaa hin hirama yoo ta'e hin ta'a jechuudha. Inni sun essential jennaanii. There is or some natural number which satisfies the property of P jenneetiin lafa kenna jechaadha. All natural number satisfy property of P ka jedhuuf asirratti hin ta'u. Hundi isaa hin ta'a 5 hin ta'u. Kanaafuu tokkichi keessaaf haalessa taanaan hin ta'u jenne jala murreetiniin universaalii keessaa baafna yookiin every real number jedheetiniin kakaa'u kana keessaa baafna jechaadha. Mee exercise kana yoo laalle sirriitti isinii gala jedhee yaada. Exercise 4.6. Question number 1A. Question number 1A. Let's do A. There is natural number. Natural number ida hajennumi. Set of real number ida. There is real number which satisfies the property of this. Property kan 4x minus 3 is equal to minus 2x plus 1. Kana ka walqixxeessu lakkoofsi tokko ni jira. Akka jiru beekama lakkoofsi tokko ni jira garuu hundi hin ta'u. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko haa fudhanneetiin walqixxeessisiifnu. Garana dabarsi 4x plus 2x is equal to 1 plus 3 jedheeti satisfy gochuu hin dandeetta. 6x is equal to 4 over 6 over 6 by 2 cancel by 2 2 3 over 2 over 3 x is equal to 2 over 3. 2 over 3 yoo asitti kagalchinu taate maal godha nuu dhugoomsa. Kanaafuu tokko arganne jechuudha. Yes true. Truth value isaa true dha. Tokkicha arganneedha garuu hundi hin ta'u. Tokko yoo galchine hin ta'u. Fakkeenyaaf tokko achitti yoo galchite 4 1dha. Tokko yoo achitti galchite minus 2 minus 1dha. Minus 1 fi 2 waliin qixxaatu. Kanaafuu olii osoo ta'e hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf isa B. There is exist x square plus x plus 1 greater than 0 hin ta'e dhugaadha ni ta'a. Innis true dha. Greater than 0 tokkichaan argannu guuteen arganna. Fakkeenyaaf tokkuma lakkoofsuma tokko yoo fudhanne 3 ta'a 3 0 oli. 1 yoo fudhanne 3 ta'a 3 maal ta'a 3 0 oli. 3 is greater than fakkeenya all amma gaafii sirra deemne. Sirra yoo deemne or real number
x greater than 0 jedha. Tiruudha. Lakkoofsi kamiyyuu yoo baay'ee square ta'e greater than 0 waan ta'eef kunillee nama xaraxarsiisuu tiruudha. Haaluma kanaan hunda isaatu ni hojjettanii baay'ee salphaadha. Hin sodaatinaan isiniin jedha. Relation between quantifier lama walitti finneetiin ilaalla jechaadha. Zeerii bakka homaa wanti haaraan hin jiru. Akka sirriitti hojjettan abdiin qaba. Asirratti quantifier lama walitti finneetiin ilaallume. Quantifier occurring in combination jedha. Fakkeenyaaf as gubbaa isuma kana ilaallume gaaffii activity irraa ilaalaa jedha. X fi Y ilaalaa jedha. Suppose we have open proposition involving two variables jedha asirratti jechaadha. X plus Y. X plus Y is equals to 5. So where X and Y is natural number jedha. Natural number ta'eera jedha. Kanaafu there is exist as bira kootta. There is exist X Y. There is some X in the some Y property that property of P is satisfied. Hin jira. Fakkeenyaaf 2 eda'uu 3 maal taaree 5 property kana nuu guute moo nuu guune nuu guuteera salphumatti. There is ka jedhu kanaaf tiruudha jenneetiin inni ilaalla jechaadha. There is ammas bira kootta. There is some X so property that property of P is satisfied for every Y. Akkana jedha. Inni kun ni ta'aare hin ta'u. Sababni isaa X'n tokko ni jira. Y'n dhaabbataadha. Hundumaafuu ni ta'a jenneetiin inni ilaalla. Fakkeenyaaf X hunda jedha. X hunda. X 6 fudhannu. Y 2 fudhannu. 5 wajjin nu walqixa miti. Kanaafuu hin ta'u jechuudha inni kun. Nuuf hin dhugoomsuu jenneetiniin lafa kenna jechaadha. Amma mee eessa deemneetiin ilaallu. Gadi buuneetiin mee fakkeenyaaf isa kana jechuudha yoo himaan ibsine. For every X and every Y property of P is satisfied jira. Haaluma kanaan jechuu ibsa isaa kana wanti ilaallu asirraa yoo jiraate kun asirra gaaffii isa dhumaa kana ilaalla. Yookiin immoo dhufneetuma bakkuma kana ilaallume. But if the change of variable from universal and number to integrate as Px X plus Y is equals to 5. X and Y integrate there is exist there is Y. Isa gaaffii dura walitti hojjedhuudhaaf yaale sun kunooti isas as biraa kana jechaadha. Isa kana kan achitti himeetiin ture laaluu dandeettan jechaadha. Qallaalu kono ስለዚህ ብናልፍ ይሻላል ማለት ነው። All X which satisfies the property of P ka jedhu kanaaf kun asitti truth value isaa tiruudha jedheera. Haala kamiin Y'n kenna Y is equals to 5 minus X which also integrate ira satisfy hin ta'a jedha. Fakkeenyaaf Y kenna achuma kenne 5 minus 2 5 minus bakka haaluma ta'e hojjanneetiin lafa kaa'uu ni dandeenya. Garuu immoo all X all Y Px P at X1 P at XY has truth value is false. Yoo lamaan isaaniitu universaalii ta'an hin ta'u jechuudha. Kun universaalii yoo ta'e lachuun isaaniitu hin ta'u jenneetiin lafa kenna. Amma baay'ee kan namatti toluu fi poorshinii hedduu
hedduu isin fayyada jedheetiniin qorumsa biyyoolessaati irraa hin hafne argument in the validitiin ilaalla jechaadha. Argument in the validity yogguu ilaallu haala danda'ameen ani simplify godhee isinitti argisiisuudhaaf baay'iseetiniin simplify godhee isinitti argisiisu kutaa 12 irratti illee ni barattanii kanaafuu na faana bu'aa isiniin jedha. As you have seen from above activity, in order to come conclusion of true value of Q, you evaluate true value certain condition called hypothesis or promises. Hypothesis yookiin promises jechuun hima jalqaba nuu kenname sanii statement which given at the first. In the statement we concluded or we find the result is called conclusion jennaan. Another statement is conclusion. Conclusion jechuun hima keenya isa xumuraasan jechuudha. Haala hallumii waliin fakkeenyaaf gaafii maddii deema activity keessa what can be concluded about Q, mee waa'ee Q akkamitti concluded goonaa, conclusion isaa akkamitti hojjenna jedha. If P is true in the Q, P implies Q is true. P true ta'ee Q implies P true yoo ta'e akkamitti hojjenna jedha. Isa kana hojjetuudhaaf there is very easy hojjedhee isin argisiisame. Piin keenya piidha kuni piin keenya maali tiruu nuun jedheera. P tiruu nuun jedhe. P implies Q tiruu nuun jedheera. Inni nuu kenneera. Homaan cinqaminaa kana. Garuu qorumsa irratti akkanumatti isinii kennama. Qorumsi biyyoolessaa by the way activityidha baay'een isaa. Kana lamaan kiwwiin keenya maal ta'a? Piin tiruu erga ta'e asitti illee piin tiruudha miree jarri kun lamaan tiruudha jenne asirra dhaabattee ka ibaatiif gatii barbaadu jechuudha. Sirri dubbisuu qabdan kana. Viidiyoon kun qofti gahaa miti sirri dubbisuu qabdanii gaafilee hedduu. Pii asitti kiwwiin maal ta'a ree? Tiruu ta'uudhaaf kiwwiin maal ta'uu qaba jennaa? Tiruu ta'uu qaba. Yoo tiruun ta'in osoo kiwwiin asitti foolsii ta'e maal ta'a ree? Tiruu implies false maal ta'a ree? Foolsii ta'a. Kanaafuu inni kun hin ta'u. Kiwwiin keenya maal ta'uu qaba? Tiruu ta'uu qaba. What about Q? Q is true. Jenneetiin lafa keenya jechaadha. Kiwwiin keenya maal asirratti? Conclusionii jennaan. Haala kanaan hojjetama siistamni isaa. Inni kun P fi P implies Q hypothesis or promises jennaan. Hypothesis or promises hima jalqaba statement which given in the first jenneetiin dedicate goona jechuudha. Akkuma activity irraa ilaaltan definitioniin kun logical dedication or argument form jedha. Assertion that given set of statement P1, P2 promise 1 jechuudha. Piin kun denoted promise 1, promise 2, promise n called hypothesis or promises yield another statement Q. Inni kennu kan ibaa kan inni kennu isa san irraa argannu jechuudha. Bu'aan inni nuu kennu called conclusion such as a logical dedication is denoted by haala kanaan barraa'uu ni danda'a jechaadha. P in promise 1, promise 2, after in promise n gives that or yield that Q jechaadha. Conclusion jechuun Q jechuun conclusionii denoted godha jechaadha. Haala kanaan hojjetama jechaadha. Asirraa gaafii exercise keessaa isinii qabadheetiin dhufe keessaa kana example ni ilaaltan jedhee yaada. Gaafii exercise keessaa isinii qabadhee dhufe exercise amma deemee exercise kan irra kuteetoo exercise kan keessa exercise kana keessa isinii hojjedha jechuudha. Exercise kana keessa hogguu isinii hojjedhu gaafii kam isinii hojjaa? Exercise osoo hin geenne mee as keessaa gaafii tokko isinii haa ilaallu. Gaafii kana mee example 3 kana waliin haa ilaallu mee.
kaameraadhaan isinitti argisiisu moo akkanumatti laata? Kaameraadhaan isinitti argisiisu iddoo kanatti kaameraadhaan barreesse akka inni hojjetame statementii sadiitu given valid statement below jedha. Statementiin kun P and kaameraa saayizii isaa isinii bal'isa asirratti isinii mul'atu. Asitti gaafii gadi butadha. P and Q Y. P and Q inni kun promise dha. P or R sirritti hordofaa waan kana hordoftoota tiya. Implies so S is true simple irraa kan S is true jenne kanaafu ammas bira dhayneetiniin asitti P true jennaan. P true jenneen R is false yoo jenneen salphamatti arganna jechuudha. Asitti P is true Q is true asirraa argachuu dandeenya ammallee deemnetiniin jecha asirraa P'n true ta'uu qaba. Kompiroomisiin kun true ta'uudhaaf P'n dirqama true ta'uu qaba. Q'nis true ta'a jechaadha gaaf kana. P also true jenneerra amma salphamatti waa'ee R fi Q homaa wanti nu ga'e hin jiru. Eessa deemna? P and Q deemna. P and Q kenna true maal ta'e salphamatti true nu ta'e jechaadha. Hordoftoota xiyyaara salphaadhaan argatuudha. Kan amma cinqamaa ooltan achitti conclusioniin kenna true akka ta'u qofa promising kenna true ta'e conclusioniin kenna true akka ta'u qofa barbaadna waan ta'e so this is no confusing method haala isa kanaan qabadha jechuudha. True stable irralee በጣም የተሻለ ነው። በዚህ ብትሰሩ አሪፍ ነው ማለት ፈልጌ ነው። አካሲቻዳ ሌላ inni biraa ammoo mee exercise keessaa exercise 10.4.10 keessaa gaafii A isinii haa hojjedhu. Gaafii A argument in the validity jedha. Gaafii A hogguu isinii hojjedhu P implies Q jedha promise dha. R implies P jedha promise dha. R jedha yeroo kamiyyuu jechuudha. True jennee ka'uudhaaf simple statement irraa ka'uu qabna. Simple statement keenya maali? R dha jechaadha. R is equals to so simple statement irraa kana jenneerra simple statement keenya R adda kophaa isii waan jirtu R irraa ni kaana. R keenya true jennaan promise dha. P kanaafuu R keenya asitti true dha. True implies what yoo jenneen P yoo maal ta'e R keenya true dha. True dha. True jennaan isa kanaan illee P'n keenya true ta'uu qaba dirqama. Asitti P'n keenya yoo false ta'e asitti kun true ta'e hin ta'u jechuudha. Kun true ta'uu qaba. Kanaafuu promising keenya true nu ta'a jechaadha. Asitti P'n keenya true dha. Q'n keenya maal ta'uu qaba? True ta'uu qaba. Promising keenya true dha. R'n true, P'n true, Q'n true dha. Kanaafuu conclusion keenya Q is true. That is our end conclusion is true so valid jennee kan ilaaltan video itti aanu nan godha arginutti nagaa.